waldaa kiristaanaa waaqayyo uumaa waan haaraa ta'uu isaa hubachuudha. Kiristaanii tokko waaqayyo waan haaraa godha. እግዚአብሔር ሁል ጊዜ አዲስ ነገር ያደርጋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ gara biyya lafaa yeroo dhufe hojiin kan argisiise ta'uu isaa nutis amala akka fudhannuu fi jireenya keenya keessatti waan haaraa kalaqa haaraa mul'ata haaraa guyyaa guyyaatti qabachuudha. Sammuun namaa kun dulloomaa deema. Sammuun namaa kun yaarajee jedha. Yesuus maal yaarajee si'e bakka wada መጨረሻ disconnect ta'a mul'ata kee wajjin hin dandeessu waan namni yaaduu danda'u hin dandeessu waan namni yaadachuu danda'u yaadatu bakka isaa booddee barnaamtii ta'a deema. Sammuun kee kun gadhiisaa deema otuma toora gadhiisaa deemu sammuun namaa kan dhufe sammuu daa'ima xiqqootti deebi'aa jechuudha. Kanaaf yeroo waaqayyo sii kennetti sammuu kee kanaan hojjechuudhaaf qaama waaqayyo sii kenne kanaan hojjechuudhaaf today what you are doing maal hojjechaa jirta? Biyyi isaa lafaa erga uumame booddee duwwaa akka ture macaafa qulqulluun isaa isa kana guutuudhaaf hojjechuun itti ulfinni waaqayyo kennuun ga'ee keenya. Egaa arras kadhanni hojiif akkati waaqayyoon kadhattu yommuu kadhattu immoo jireenya kee irratti mul'ata naa kenna akkati jettu waaqayyo si haa gargaaru. Namicha tokkotu akka kanadha. Hiyyeessa taatee jiraachuu yoo barbaadde jira. Hiyyeessa taatee jiraachuu barbaadde yookaan milkaa'ummaan barbaadu jireenya koo keessatti nama milkaa'ee ta'uu barbaadu yoo jette karaa salphaa karaa shan asitti himaa jedha. Karaawwan salphaa karaa shan tokko guyyaa guutuu TV ilaalaa olii si jedha. Kan mulu TV yaa'ee oola bakka guyyaa guutuu TV ilaalaa olii. Karaa ittiin milkaa'uu barbaadu taana nama ta'uu barbaadu taana nama guddaa ta'uu barbaadu taana jijjiiramuu barbaadu taana karaa salphaa ati itti jijjiiramuu barbaadu sitti. Karaa isaatti milkaa'uu barbaadu taana karaa itti milkaa'ummaa hin barbaadne karaa ittiin akka milkoofne si gargaara jechuudha. Akka milkooftuuf miti akka milkoofne akka nama ta'an akka hojjettee nama ta'an akka jiraanne tokkoffaan guyyaa guutuu TV ilaalaa oolidha. Lama akka tasaan dinqiidhaan sooroma yookaan akka tasaa wayii dinqii wayii naa ta'e sooroma nama ta'a jijjiirama jedhii kaayedha. Inni sadaffaan bakka mijataa jettu keessa taa'e. Hin badne keessa yookaan rafaa olii jechuudha. Yoo uffata ho'aa wayii uffadhuuti bakka mijataa wayii taa'aa olii. Ta'a buli waan mijataa keessaa bahi haala mijataa keessaa bahi gadi hin bahin bokkaatti hin bahin hajuutti hin bahin waan dhala keetti hin tolle bila dhaqee jalama jedhiitii bakka ta'a olii yookaan rafaa olii jedha. Arfaffaan waan dhabde kanaaf immoo nama biraa ceeffayi abaluutu akkasana godhe ana baluufani sababa nama biraa godhadhuu si jedha. Inni shanaffaan fedha jireenya hin qabaatin kana gochuun salphaatti iyyoomta salphaatti rakkina keessa galtaa si jedha yoo kana ta'uu barbaade. Macaafa fakkeenyaa 14 namni dhibaabummaadhaan hojjetu ni iyyooma namni cimsee hojjetu garuu ni sooroma jedha. Egaa jireenya kee keessatti sammuu hojii uumuu akka itti dandeessutti bifa kamiin hojii uumta. Hojii uumachuu yeroo tokko namni tokko na gaafata ture tooruma olaanii biyya bakkee hambaa kana keessa taa'etu birrii baay'een qabu kana keessaa hojii uumuu barbaada hojii hojjechuu barbaada maalan hojjedha jedheen taa'ee ilaala maalan hojjedhamee maaluma hojjedhuu laata kanamma maaloon hojjetee milkaa jedheetan sammuu koo baay'ee dhibbisa. Maallaa wayya mana nyaataan hojjedhaa maallaa wayya mana mobaayilii bana maallaa wayya mana baaburaa bana maallaa wayya makiina bitaa baajaajiin bitaa maallaa wayya ishii maalaan hojjedhu mana rifeensaan banaa isa gurmeet maallaa wayya mana akaakiltii wayiin banaa maallaa wayya jedheetu na gaafate namni sun waaqayyoon kadhadhu waan keessa kee bulee hojjedhuun jedhee. Jireenya keenya keessatti bifa ittiin hojiidhaan hojjennee biyya lafaa kanatti milkoofnu waan muraasa nan dubbadha. Har'a yoo fituu dadhabe yeroo biraatti nan deebi'ama. Irra lafaa kanatti waaqayyoon akka inni milkoofnu barbaada. Riili akka inni hojjennee milkoofnu hin barbaada waaqayyo. Akka inni sooroon hin barbaada waaqayyo. Macaafni seera keessa deemee boqonnaa 28 mataa malee eegeen taatanidha. Warra kaaniif liqeessitu malee liqeeffatanii hin kennitu jedha. Kiristaanii hin kennaa garuu yoo ilaaltan hin kennu. Ammaatanis kiristaanuma hiyyeessis kiristaanuma ilaala. Kana lamaan nan dubbadan. Inni ammaatus kiristaanuma hiyyeessis kiristaanuma kan bira. Iyyummaas qaba danuu iyyummaas isa keessa mungkin kanaaf mayyoo sin fakkaata waaqayyo. Ilaalta. Namoonni baay'een harki isaanii hiriiru waaqayyoo fi hiriiru namaafis hiriiru hiyyeessaaf hiriiru bakka coqotaniituma qabatanii jiru. Yoo harka kee hiikte malee immoo waaqayyo sin eebbisu. Kanaaf Afrikaa kana yoo ilaaltan jireenya Afrikaanotaa kana yoo ilaaltan amala kana lamaan qaba. Nuyi jireenya keenya keessatti warra kaan nyaachisa warra kaaniif kennan eebbifamoo warra kaan nyaachisu eebba nama ta'an. Kanaaf eebba qabuuf olaaltan amma gara biyya Itoophiyaa kana yoo dhuftan waldaa warra Pirootestaantii fuuldura yookaan waldaa warra Kiristiyaanaa warra Wangeelaa fuuldura waldaa Kiristiyaanaa fuuldura rakkataa ta'u nama jaame ta'u nama naafate ta'u nama qaama hir'uu ta'u hin argitan. Dhaqxanii waldaa warra tawaahidoo beeta Kiristiyaanaa yookaan warra Ortodoksii fuuldura gaafa ilaaltan nama 50 nama 60 lutachuu achi
taayilaa dhigaaf tokko research itti geggeessira yeroo digrii hojjetu research irratti geggeessira mana beetekiristaanii ortodoksii dhaqee beetekiristaanii isaanii keessas taayilaa dhaqee otoo namni hin beekin jechuudha. Hojii itti hojjetu morata research geggeessi gaafa geggeessu uffata feestaalaan qabee fideetu uffata feestaalaan qabee fideetu hunda isaaniitiif kennee deema. Nyaata qodaatti hojjetaniitu fudhanii irra uffata feestaalaan akka kaa'uuf hin nyaatu. Hon jedhaniitu nyaata manaa hojjetanii fidu warri tawaahidoo beetekiristaanii. Hon jedhaniitu uffata isaanii manaa fidu uffata kan ta'u barbaadanii kennuuf. Kan keenya garuu otoo dhufee cherchii dura nam tokko taa'e maali kun immoo isaa dhufeedhanii ta'e. Kanaaf kiristaanummaan duratti cabaa ta'e seerkoo ta'e. Kanaaf hojjennee jijjiiramnee warra kaaniif eebbatamuu qooda dandeenye rakkataaf eebbatamuu qooda dandeenye sabeelee nyaachisuu qooda dandeenye amma garuu jireenya namoota baay'ee kiraayisisii guddaa keessatti kufeetii kan jiru. Waaqayyo gooftaan machaa nu haa gargaaru. Egaa hojii uumuu kalaquu isa jedhu kana inni ilaalla yeroo itti fufu inni ilaalla. Waa'ee hojii kalaquu qabeenya horachuu ilaalchisee yaada garaagaraa ilaalla. Yaadota kana kallattii itti aanutti inni ilaalla. Waaqayyo bara keessaa eebbisu irraaf nu ga'a. Jireenya keenya akkamitti jijjiiramuu akka qabu nan jijjiirama. Inni በኢየሱስ ክርስቶስ መቀየር አለበት። jireenya koo jijjiiramuu qaba. Sammuun koo jijjiiramuu qaba. Hafuurri koo jijjiiramuu qaba jettanii warra yaaddan of jijjiiru. Jireenya keessa jijjiiru. Mul'ata keessa jijjiiru. Adeemsa keessa jijjiiru. Totaalii waan keessa jirtan keessaa bahuudhaaf barumsi kun jireenya keessa irratti akka hojjetu I believe it yeroo itti aanutti bal'ineen ilaalla. Nagaan isin haa ta'u.